Nagaan siniif haa ta'u hordoftoota kiyyaa kam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa haa ta'u. Oh my god nama jibbisiisa dubbiin har'aa kun jechuudha. Anyways waan darbee nama isa dabarsitan faana isa dur darbee isa ammaatti immoo baay'ee gaarii miti qabeenya hiriyaan keessarraa nyaatee waan inni sirraa fudhate hundumaa isa amma waliin jiraatutti himta taanaan adagaadha jechuudha. Jireenyi kee adagaa keessa jira jechuudha. Kanaaf waan duraan nama duraan faana jiraatte nama kanaan dura faana jiraatte qabeenya inni sirraa nyaate waa inni sirraa fudhate hundumaa itti himtee jennaan baay'ee rakkoo ta'a jechuudha. Suuta manni kee diigama jechuudha. Innati lammata ijaarte. Suuta jechuudha. Akkamitti akka diigamu sinitti hima jechuudha. Seenaa tokko akkamitti akka diigame biyya Arabaa waggaa 4 hojjettee biyya Arabaa waggaa 4 hojjetteetu maallaqa ishii ofiishii walitti qabatti baay'isee ofiishii akkaawuntii ishii irratti walitti qabattee maatiitu hordofaa fi ture maallaqa ishee jechuudha. Yoo tilmaamame gara qarshii 98,000 ta'a jechuudha. Keessaas baastee maalis jettee maalis jechaa maatis gargaaraa kan hafee fi waggaa 4 booda gara biyyaa yeroo dhuftu akkaawuntii ishii irra kan jiru qarshii 98,000. Isa booda jaalallee sana immoo hiriyaa qabdi dur kan beektu biyyumatti jechuudha. Yeroo dhuftu wal argan jechuudha. Yeroo isheen dhuftu wal arganii wajjiniin maal jedhanii ol baanii gadi bu'anii asii gadees asii olees deemanii isheen deebitee deemuudhaaf dhufte malee biyyatti hafuudhaaf hin dhufne. Kanaafuu yeroo muraasa qabdi ji'a tokkoo fi guyyaa 15 yoo xiqqaate kana eeyyamni ishee. Isa booda deebitee akka deemtu itti himtee waan hundumaa itti himte. Kanaafuu maallaqa jiru maqaa koo fi maqaa keetiin buukiin kan biraa baname achirratti haa darbuu jedhan dure jechuudha. Na maaliif barbaachise maallaqni kiyya akkuma jirutti haa taa'u an deebi'een deemaa ittiin. Inna hin beekamu wanta dhufu hin beekamu waan ta'eef waan tokko yoo wanta dhufu hin beekamu kanaafuu maallaqni kee akkaawuntii anaaf maqaa koo fi maqaa keetiin baname haa darbu jedhan. Jedheeni kee yeroo booda immoo jechuudha an hojiin ittiin hojjedha waan ta'eef anaaf siyyuu akkaawuntiin banames akkaawuntichi hidhamaadha ani qobaa koo baasuu hin danda'u akkanumatti taa'uu danda'a malee. Kanaaf akkaawuntii koo irratti birrii dabarsiidha. Maallaqa akkaawuntii koo irratti dabarsii ani ittiin hojjechaan si eegaadha. Wanta baay'ee hojjechaan si eegadhanii waan hojjetamu walii galanii jechuudha. Tole jettee waggaa 4 guutuu kan walitti qabdee maallaqa ishii warra ishii biratti kan walitti qabaa turte fuutee gara isaatti tiraanisfer goote maallaqa hamba sanaa jechuudha. Maallaqa sana hunda yeroo tiraanisfer gara sanaatti gootu akkaawuntii ishii 0 goote yeroo gootu warrumti mana baankiillee maaliif akkaawuntii kanarratti maallaqa hin hambifamne moo hin barbaaddu jedhanii na gaafatanii jette. No lakki maallaqa kanaan hin barbaadu kanaafan dabarsaa jiran jedhee. Isa booda maallaqa qofaa miti maallaqa dabarsitee warqii tokko qabdi warqii guddaa kan qubaa itti kennitee qalabatii tokko qabdi qalabatii itti kennitee meeshaa mana keessaaf ta'ullee fiddee dhuftee meeshaa baay'ee jechuudha meeshaa garaagaraa kan mana keessatti hin fayyadamu beektu uffata sireefaa kana uffatoota baay'ee jechuudha isatti kennitee waan nama dhibu garuu akkamii dubaroonni shamarran itti kaanaan jechuudha waan tokko harkatti siin hambifatanii garaatti siin hambifatan siruma jechuudha. Uffatoota kana faalee maal rakkoo qaba maatii matti yoo dhiste yoo balleessan itti fayyadamanis maal rakkoo qaba. Garuu akka isheetti seevii gochuu ishiiti kaa'uu ishiiti ol kaa'uu ishiiti isa bira kaa'uu jechuudha. Maatiin jalaa fayyadamu maatiin jalaa balleessu. Kana giiftiin itti kennattee boqonnaa ishii xumurtee gara biyya Arabaa deebite. Waggaa 2 hojjedhe jettee deebite jechuudha. Maallaqa jiru kanaan atillee sosocho'ii hojii hojjechaa na eegii jetteetu akka rakkanne immoo meeshaa kana fayyadami mana kireeffadhu taa'ii jetteeni haala tokko mijeessitee fi deemte.
isa ammaa garuu maallaqa hin ergitu. Hin erguudha walii galteeni akkan erginetti ofuma biratti qabatti. Innaa ji'a 5 yeroo isheen guuttu ji'a 5 ji'a 4 yeroo guuttu osoma nagaa haasaanii maallaqa si bira jiru ergii jedhaan nazannaza jechuudha. Maallaqa si bira jiru ergii jedheeni isa booda maallaqa si bira jiru ergii gaafa jedhuun maallaqaan hin ergu maallaqni si bira jiru baay'ee gahaadha ittiin hojjechuufis ta'e wanta feete godhuudhaaf wanti rakkatu tokko hin jiru kanaaf maallaqni inni kun anuma bira haa ta'u maallaqa dabalataa hin ergu isaan hojjedhu jettiin. Danaan erguu qabda maallaqni si biraa maal hojjetaa an hojiin hojjedhaa itti dabalee bal'isee hojii hojjechuun qabaa waan hojjedhuun qabaa jedhaan. Isa booda inni dibaqqa maallaqan erguu jettiin booda asfaraarra'u doorsisuu jalqabe jechuudha. Wanta isa caaluu dhabdaa jedheen isa caaluu dhabda maallaqa si biraan ergitu taanaanii fuuluma fuulatte jechuudha maanni. Isa booda maal jechuu keeti isa caaluu dhabda jechuun waliigalteedhaan dhufne maallaqa isa hojjechaa jiru ana qofa ana bira haa taa'u bakka gaafan galu ani ittiin kallattiidhaan hojii ittiin hojjechuun barbaada maallaqni akka itti badu hin beekamu. Isa hamma kana immoo sitti kenneera ittiin hojjedhu socho'ii hin dhiphatiin jedheera. Kanaaf isa caaluu dhabda jechuun maal jechuudha yeroo gaafattu maallaqa si biraa hin ergitu taanaan yeroo yerootti sin ergitu taanaan isa caaluu dhabda sana biraa dhabdaan siin jedhee waan na biraa qabdu hundumaa dhabda yeroo jedhu bilbila irratti cufattee yaada ishiitiin mari'achuu jalqabdee baay'ee gaddite hinnaate wanta baay'eetti as rakkatti kenniteetti waan baay'ee rifattee isa booda ammallee yoo barreessuuf yookaan yoo dubbisuun maallaqa ergi jedhaan maallaqa si biraa ergii jedhaan osoo akkana jedhanii baay'ee wallolanii isheenis hin jabaatte maallaqa sana yoo balleessi hoo dhabame haa dhabamu malee dabaleen ergu jette dabalee hin ergu jette siruma lolte jechuudha. Onlaayinii seenuu dide onlaayinii baqate siruma onlaayinii baqate eegdee dadhabde waan gootu dhabdee itti dukkanaa'e baay'ee jechuudha. Waa gochuu dadhabdee ergan akkana godhe immoo bilookii goote jechuudha. Ofiishis bilookii goote yoo bilookii irraa kaastu turtee kaastu immoo miseejii barreesseeraaf maallaqa ergitee maaliif nagaadhaan hin jiraannu kan jedhu barreessaaf. Qoy maallaqa kan isa araarsu maallaqa ergitee dhiistee maallaqni maayini maallaqa hamma sana kaash gootee itti kennite amma immoo ishee walirratti qabachaa jirtu. Isa booda nama faana mari'atte hiriyoota ishii faana mari'atte akkana naayettu maallaqati kanaan dura hamma kanatti kennite isa hin sochoosne isa hin hojjechiisne isa hin jiraachisne amma immoo maallaqa ergitu malee jedha taana caal jalaa hin ergiinis faana siin haasa'in yoo maallaqa kee furatee haa deemu itti dabaltee hundan dhabiin jedhanii gorsanii tole jettee safaana haasa'uu diddee bilookii marra keessee dhiistee akkuma jirutti jechuudha. Akkuma jirutti maallaqa ishii dhabde jechuudha. Akkuma jirutti maallaqa ishii dhabde meeshaatti kennitu warqii hin dhabde humaa tokko hin dhabde achumaan hin bade siruma hin bade isheenillee deebitee hin barbaanne maaliif barbaaddiree ragaadhaan ittiin kennine maaliin ittiin kennine humaadhaan ittiin kennine akkaawuntiin illee tiraanisfarii ta'e kan biraarraa sarratti tiraanisfarii ta'e wanti tokko faana hin qabu jechuudha. Kanaaf maallaqa hamma kana meeshaa hamma kana gaafachuus hin naqne barbaaduus hin naqne akkanumattiin dhabdee teesseen siniin jedha. Isa booda kana hundumaa dhabdee yeroodhaa boodamoo kun dhabdeetti argitanii amma asitti rakkoon jechuudha. Isa dhabdee hojjettee yeroo muraasa keessatti immoo waaqni baay'ee nama gargaara yeroo tokko maallaqa baay'ee horatte jechuudha. Yeroo muraasa keessatti waggaa 2 osoo hin guutiin isa 98 ol 100 ol illee walitti qabatteetti. Innaa gara biyyaa dhuftee nama biraa faana wal bartee gara gaa'ilaatti seente jechuudha. Gaa'ilatti seente osoo nama kana faana jiraattu sirriitti gaa'ilaan jiraatanii walii galanii jiraatanii egaa garaan nama badaa waan darbe yoo kaasan kan jedhame waa malee miti jechuudha. Mammaaksamoo sirbanni isa booda suuta waa'ee ishii tokkotti himti. Waa'ee ishii tokkotti himti gara boodarra waa'ee kana itti himte jechuudha.
waa'ee kanatti himte akka maallaqa hamma kana namni irraa nyaatee qabeenya ishii warqii ishii maalii ishii kana hunda itti himte jechuudha abbaa manaa ishii isa kanatti. Yeroo itti himtu namni kun baay'ee hin jijjiirame maal akka ta'e hin beekamu hin jijjiirame itti jijjiirame isa booda bakka baay'eetti jijjiirame jechuudha. Amma akkanatti jijjiirametti jira itti mucaan kun jechuudha. Innaa ani itti himu baay'ee dogoggoraa kana maaliif akka itti himeyyuu hin beeku. Kun salphina kooti salphina koo dhokfachuun qaba ture jettee dhugaa dubbachuudhaa fi waan kanaan dura keessa darbite jedhe hiccitii kee jedhe. Jaalala dabarsite jedhe eessaan akka dabarsite eenyu faana maal faana gadi zarazzartee nama haaraatti himuun siruma hin barbaachisu. Waa'ee kee nama amma faana jiraattutti himuun tasa hin barbaachisu. Sanuu waa'ee maallaqaa hamma kana bara sana keessa hojjettee akkanatti harkaa nyaatee hamma kana harkaa fudhatee baay'ee natti jijjiirame. Maal gochuu akkan qabullee hin beeku. Ati namaa hojjechaa turte kaayii naan jedhe namumaaf hojjechaa turtaa jedheetu natti jijjiirameetti. Maal gorsitu ree amma maal godhamuu qaba? Namni kun garuu waan darbe baay'ee isin ilaallatu haa ta'u malee itti immoo hin dhaga'amu. Itti dhaga'ama jechuudha. Seenaa badaa dabarseera yoo ta'e namni tokko anama seenaa badaa dabarseera yoo ta'e kana fuudhee osoo jiraatti mee baay'ee kabaja naa qabu hinirri isaa jaalala naa qabu hinirri isaa iddoo naa qabu baay'ee hinirri edaa nama akkasiiti ati jedhee na tuffata jechuudha. Kanaafuu waan darbee tasa bakka darbee birrii 10 maasirraa nyaanne riyaala 10 diinaara 10 maasirraa nyaanne ittiin himinisumayyuu bakka hin barbaachisu jechuudha. Innaa ofii keessanillee baay'ee irraa barachuu qabdu kana of eeggachuu qabdu dubbachuu hin qabdanii mucaan kunillee amma dhiphachaa jirti jechuudha baay'ee natti jijjiirame haalli isaa akka durii miti jettee maal akka godhamu I don't know anillee hin beeku.